hojjettoonni intarpiraayizii misooma Itoophiyaa waldaalee kilaastara intarpiraayizoota maayikiroo xixiqqaa magaalaa Adaamaatti oomishamaa jiru daawwatan. Magaalli Adaamaa magaalaa guddina ariifachiisaa gama hundaan galmeessaa jirtu muuxannoo hojii qabdu jiilaa keessumoota garagaraatiif qoodaa jirti. Haaluma kanaan hojjettoonni misooma intarpiraayizii Itoophiyaa kilaastara waldaalee intarpiraayizoota maayikiroo xixiqqaa hojiilee mukaa fi sibiilaa kilaastara industirii godoo fi warshaalee garagaraa keessatti hojjetamaa jiru daawwataniiru. Hojjettoonni intarpiraayizii misooma Itoophiyaa daawwannaa sochii hojii waliigalaa intarpiraayizoota garagaraa taasaniin oomishaalee adda addaa isaan oomishaa jiran jajjabeessaa ta'uu fi walitti hidhamiinsa gabaa haala gaariin argachaa jiraachuu ibsan. Intarpiraayizoonni kaayizanii hojiirra oolchuun jijjiiramuuf kutannoo qabaachuu fi biroo akka ciminaatti ibsuun iddoo gurgurtaa argachuu dhabuu, liqii argachuu dhabuu, dhuunfaan socho'uu, leenjii argachuu dhabuu, deeggarsa barbaachisu itti fufiinsaan qaama hooggansarraa taasisuu fi dhabuu akka hanqinaatti ibsaniiru. Dura ta'an waldaa oomisha faayibar gilaasii obbo Abbabaa Katamaa akka jedhanitti kanaan dura oomisha biyya alaatti galaa ture hambisuun qulqullinaan oomishuun yeroo ammaa kaapitaala qarshii miliyoona 22 irra ga'uu fi carraa hojii namoota 42f uumuun haalli gabaa gaarii ta'us iddoo hojii dhuunfaan kireeffannee hojjennus dhiphaa ta'uun walqabatee bal'isnee hojjechuuf iddoo hojii osoo nu mijaa'ee oomisha keenya gara biyyoota alaatti erguuf nu gargaara jedhan. Oomishaaleen nuti oomishnu wantoonni nuti hojjennu hundumtuu nu daawwatameera. Rakkina gurgurtaa gabaarra hin qabnu gama kanaan deeggarsa badaa cinqaan qabnu wanti nuti barbaannu rakkina iddoo hojiitti kan qabnu rakkina iddoo hojii irratti bulchiinsi magaalaa deeggarsa iddoo nu godhe gaafii kana durallee gaafachaa turre gaafii gammallee gaafachaatiin hin jirru rakkinni keenya guutumaan guututti rakkina iddoo hojiitti namoota 42f carraa hojii uumnirra kana bichaa miti kana olitti carraa hojii uumuu kan karoorfanneetiin hin qabne jechuudha. Hooggantuu waldaa shariikummaa uffata aadaa aadde Sumayyaa Jamaal EBS'if yaada kennanitti haala sochii hojii keenyaa sadarkaa irra jiru hojjettoota intarpiraayizii misooma Itoophiyaatiin daawwatamuun oomishnu sadarkaa biyyaatti akka beekamuu fi walitti hidhamiinsa gabaa akka nu uumamuuf carraa guddaa qaba jetti. Akka amma jirru kanatti bareeda jira. Fakkeenyaaf akka kaleessaa miti hadhi kan jiru. Fakkeenyaaf kaleessa huccuu tokko hojjannee oolle hadhaa 5-10 hojjechuu dandeenya. Maaliif kaka'umsi hojiitii fi hamileen ilmi namaa sii kennuu fi haalli keessa jirtullee murteessaadha. Kan kompetiishinii keessa seenta dorgommii keessa gaafa seentu immoo kan kaleessaa osoo hin taane kan hadhaa kan boruu ilaalaa deemta waan ta'eef bareedduu dhaala gaarii irra jira. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abduqaadir Xayyibuu akka jedhanitti waldaalee intarpiraayizoota garagaraa akka magaalichaatti jiran rakkoolee kanneen iddoo gurgurtaa fi biroo qaban adda baafachaa irratti hojjechuun kuusaalee iddoo hojii abbootii qabeenyaan qabaman 17 keessaa ammaaf 5 qabsoo guddaa taasifameen harkatti galfachuun intarpiraayizoota manufaakcharingii kanaaf dabarfamee kennamuu ibsan. በዚህ ዓመት ብቻ ወደ 17 የሚሆኑ ትላልቅ መጋዘኖች ለዚሁ ማኑፋክቸሪንግ ስራ እንድለቀቁ ተደርገው 5ቱ እጃችን ላይ ደርሰዋል። እነዚህ መጋዘኖች ባለሀብቶች እጅ በነበሩ ጊዜ እስከ 700,000 ብር በወር የሚከራዩ መጋዘኖች እንዳሉና ከነዛ ሰዎች እጅ ፈልቅቆ ማውጣቱ ምን አይነት መስዋዕትነት እንደሚያስከፍል ይገባቸዋል። ያ ተደርጎ 5ቱ ትላልቅ መጋዘኖች በእጃችን ላይ ገብተው አሁን ለማኑፋክቸሪንግ ስራ ተሰጥተው እዛው ስራ የጀመሩበት ሁኔታ አለ። የቀሩም በቅርብ ቀን እጃችን ላይ ይገባሉ። ግን ከባለሀብቱ ጋር የነበረው አግሪመንት ተቋርጦ ወደ ስራ ዕድል ፈጠራ ጽሕፈት ቤት የመጡበት ሁኔታ አለ። ጋፋተማን ኢንተርፕራይዝii misooma Itoophiyaa Dr. Allabaachoo Nugusee akka jedhanitti kaayyoon inni guddaa daawwannaa kanas intarpiraayizoota moodeela ta'an jajjabeessaa intarpiraayizoota waan xiqqaarraa ka'anii abbaa qabeenyaa kaapitaala guddaa horatan taasifamuun jijjiiramni guddaa dhufaa jiraatus rakkoolee qaban adeemsan furaa itti dhiyaannee isaan deeggaruu qabna jedhan. መሬት ላይ ያሉትን ችግሮች መረዳት ስኬቶችን ማየት ለነገ ስራ ያግዛል። ስለዚህ አሁን በታዩት ኢንተርፕራይዞች የመጀመሪያው ነገር ስኬታማ ናቸው። ጥሩ ስራ ሰርተዋል። ከትንሽ ተነስተው ትልቅ ደርሰዋል። በትንሹ እየጀመሩ ማሳደግ የሚቻል መሆኑን ለራሳቸው ብቻ አይደለም ለኛ ድጋፍ ለምንሰጠው ተቋም ኃላፊዎችና ሰራተኞች ልምድ ሰጥተዋል። kana malees magaalaa Adaamaa keessatti waldaalee intarpiraayizoota hedduu akka jiran eeruun muuxannoo hojii qaban kana iddoo hundatti babal'isuun teeknikaan isaan gargaaruun carraa hojii namoota biroof uumuun abbootii qabeenya waliin ta'anii hojjechuu murteessaa ta'uu ibsan.